yaa jiru biyya orma biyya lafaa kanarraa hadhaan mi'a hin qabne jiru biyya hormaati kan garaa namaan laafne beela'uu keef dheebochuu himachuun kan ulfaatu naannoo honaan guutamee Ashama arkafune kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube like subscribe gochuu hin dagatina nagaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u lafa jirtanitti keessayis alaayis warri seenaa subscribe gootan galatooma eebbifama arki keessan harka nagaa haa ta'u warroonni ganaa subscribe na gootanis akkasuma galatooma ani seenaadha seenaan keessan maali seenaan eenyu seenaan keessan maali Kanaaf arra waa'ee seenaan isinitti hima. Seenaan keessan kan dhalattee guddatte godina lixa shawaati. Ganda qotee bulaa bareedduu bosonaan haguugamtuu bishaan gaarree akkasumas immoo bineensota adda addaa bineensota 21 yookaan immoo isaan ol bakka bareedduu takkatti dhalattee guddattee barumsa shirree mana barumsa gincii sadarkaa tokkoffaatti barattee amma kutaa 8 isaan booda immoo magaalaa biraa deemtee magaalaa biraatti barattee isa guyyaa biraa isinitti hima. Har'a seenaan keessan waa'ee biyya harabaa akkatti biyya harabaa deemteen isinitti hima. Seeraan na dhaggeeffadha. Gurra keessan naaf ergisaa sammuu keessan naaf banaan dhaamsa koodha. Egaa ka seenaan keessan tokko jettee ka biyyaa baate barumsa ishii kutaa 10ffaa xumurtee achiin booda barumsi biraa itti fufuu waan hin dandeenyeef gara biyya ormaatti imalte. Biyyi ishiin gizee duraatiif itti imaltes biyya Beirut yookaan Libaanos jedhamti. Libaanos keessatti waggaa takka hojjattee gara biyya ishiitti deebite. Maaliif hin jettani? Obboloota koo gaariif qaalii warri keessas warri alaas kan na dhaggeeffattan biyyi ormaa fi aatii hormaa garaagarummaa takka hin qaban. Seenaa keessan kanumatti itti cime. Gaafa biyyaa baatuu fi gaafa biyya sana geessu dugdaaf garaa itti taate ka seenaan. Kanaaf seenaan keessan gara biyya ishiitti deebi'uu karoorfatte akkaataa isaa isinitti hima. Na dhaggeeffadhaa gurra keessan na banaa ija keessaniin na ilaala. Egaa ka biyyi ormaa akkuma beekamu akkuma warroonni keessa jirtan beektan maal akka ishee fakkaattu ni beektu isiniif ibsuun hin barbaachisu. Tokkoffaa obboloonni kiyya biyya keessa gara biyya ormaa deemtan dursa maal gochuu qabdu? Dursa maaltu isinirraa eeggama? Dursa wanta isinirraa eeggamu obboloonni koo biyya keessa jirtan ganaa gara biyya ormaa dhaquuf karoora baafattanii jirtan wanti isinirraa eeggamu dursa sammuu keessan amansiisa. Sammuu keessan in amansiifne taanaan biyya ormaa geessanii hojjettanii jijjiiramuun hin danda'amu. Dura sammuu keessan amansiisa. Sammuu keessan akkamitti amansiiftu? Biyyi ormaa maali kan jettu dura sammuu keessaniif gaaffii kennaafi. Biyyi ormaa maali? Aati ormaa maali? Eessan deema jira? Garamittan deema? Jedhaati sammuu keessan dubbisa. Gaafa guyyaa paaspoorta keessan jammartanii kaastanii maalummaa biyya ormaa qorannoo gaggeessuu qabdu. Biyya ormaa dhaquun nama dhibu, galuun nama dhiba jedhe artistii cimaa gooti keenya Haacaaluu Hundeessaa. Akkasuma biyyi ormaa dhaquu ishii nama dhibdu, dhaquun ishii ni dhaqxi, galuu ishii ni cimti. Egaa ka obboloota koo qaaliif gaarii seenaan keessan gaafa barumsa ishii xumurtee gara biyya ormaa kana hawwitu haala bu'aa bayii biyya keessaa akkasumas immoo jireenya biyya keessaa haadha koo maatii koo ofii koo lammii koo gargaara jettee ofiirree of danda'ee boru nama biraatiif fakkeenya ta'a jedheen biyyaa bahe. Gaafan biyyaa bahu akkinan itti yaadeef akkinan itti arge biyyittiin garaagarummaa garaaf dugdaati. Kanaaf biyyi ormaa ni cimti. Gaafan naqee Libaanos seenu akka lakkoofsa keenya lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 8 halkan kanan biyya sanatti bu'e yookaan qubadhe. Biyya sanatti akkan qubadheen dhiirota 3 ta'anii dhufanii na fudhatan. Gaafa na fudhatan gaafa isaan makiina keessa na kaa'an lafaa fi samiitu natti dukkanaa'e. Haadha koof abbaa kootifan dhaamsa dhaamuu jalqabe sammuu koo keessatti jechuudha. Maalan dhaame? Yaa haadha koo har'aan booda yoon jiraaddes yoon du'es yoon bades yoon gales nagaan naaf turi. Abbaa koo fira koo biyya koo bosona biyya koo bineensota biyya koo biqiloota akkasumas immoo gaarreen biyya koo obboloota koo lammii koo nagaan turaa jechuun jammare. Maaltu ta'e? Seenaan keessan fuula ishii bosona cillimoo fakkeessiteetti gara imala ishii eegalte. Dhiironni 3 achi keessa jiran tokko abbaa, tokko ilma,
tokko ilma obboleettii turan. Isaan ni kolfu ni taphatu. Seenaan garuu fuulli ishii ammas bosona Cilaaloo fakkaata. Urrii gaara Cilaaloo fakkaata. Egaa maaltu ta'e omtuu hin taane nagaadhumaanan gara maatii dhaqe sanatti mana sana dhaqqabe. Ani akka yaade miti baay'ee tokko sodaadhe. Akkuma namoonni yeroo biyya keessa jirru wantoota adda nutti himan, wantoota adda dhaga'aa turre, waanuma sanatu na mudataa. Egaa dhiironni sadan kun waa malee hin dhufne kan jedhu sammuu koo keessatti natti dhaga'amte. Garuu Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akka yaadee fi akka sammuu koo keessatti ofitti gungumee miti. Haaluma gaariidhaanan maatii sana bira gahe. Gaafa maatii bakka naqe sana ga'u kan inni dhaqqabe mana jaarsaaf jaartiidha. Jaarsi dhaabbatee kirkira. Jaartiin jaarsa qabdee jirti. Egaa yaa Rabbii bakka akkamiin dhufee, mana akkamiin dhufee, eessa na gootee jedheen gaaffii koo ofitti jalqabe. Haa ta'uutii maatiin ani dhaqe sunirree maatii nagaadha. Maatii nagaa yoon isiniin jedhu haati ormaa fi biyyi ormaa nagaan qabdu. Garuu haa ta'u. Bu'aa bayii jireenyatu biyya ormaa si geessaa, haadha ormaa si ilaalchisa, mana namaa, gwaada namaa si ilaalchisa. Akkasuma ta'ee seenaan keessan amma sa'aatiin silaa deemee jira. Hirribni ishii maal akka gochuu qabdu hin beektu. Shaanxa koo ilaaluu yookiin immoo keessa fattashuu, keessa isaa ilaaluu jalqaban. Yaa Rabbi maaltu natti dhufan jedhe. Achiin booda haadhittiin mana sanaa rafuu moo nyaachuu barbaaddaa naan jette. Ani sa'aatii sanatti waa'ee rafuu fi waa'ee nyaachuu sammuu koo keessa hin jiru. Maaltu na mudata? Maalan ta'a? Maaltu narra ga'a? Dhaamsa maatiif lammii kooti dhaamu qofa sammuu koo keessa kan jiru. Egaa ani akkuma ol seeneen jaartittiin bakka kana taa'inaan jettee bakka naa kennitee achi dhaqqabee yaa Rabbi galanni siif haa ta'u kana siin nageesse jedhee Waaqayyoo kootti gungumuu jalqabe. Egaa keessa keetti kan dhufu yeroo biyya ormaa deemtu waa addaadha. Sammuu kee keessatti waa addaadha. Kan seenan yeroo biyya ishii jirtu qormaata ishii fixxee gara magaalaa wayii deemtee dirijjiita wayii yookaan immoo mana hojii chaayinaa tokko seentee turte. Bakki ishiin itti hojjettu sun irree mindaansa gaariidha. Garuu ni cima. Hojiinsaa hojii humnaa ture. Yaa ta'uutii hojii kanarra immoo biyya harabaa yookaan biyya halaa yoon deeme nan bashannanaa, nan hojjedhaa, nan argadhaa, gaaddisa jala noolaa. Bakka wanti nan yaade wanta ati yaaddu waa addaadha. Garuu jireenyi biyyatti hojjechaa turee fi hojiin ani sa'aatii xiqqoo keessatti dirijjiita sana galee, warshaa sana galee hojjechaa turee fi jireenyi biyya ormaa sun dugdaa fi garaadha. Biyya koo keessatti mindaan biyya Libaanos keessatti argadhu san argachaan ture. Hojiinsaa haa cimu, hojii humnaa haa ta'u malee jechuudha. Kanaaf biyya ormaa keessatti wanti cimu hojii waan baay'eetu sitti cima. Biyya kee keessatti hojii yoo sitti cime yoo galtu boqonnaa argatta. Yoo teessu boqonnaa argatta. Sammuun kee ni boqota. Nama kee faana oolta. Haadha kee abbaa kee argita. Obboleessa obboleetti kee argita. Nama afaan kee dubbatu, nama qooqa kee dubbatu, nama uummata kee keessa oolta. Biyya ormaattoo hojii qofa otoo hin taane bu'aan bayii jireenyaa waan baay'eedha. Kanatti argitu haadha ormaa, kan dubbattu afaan ormaa, kan jirtu biyya ormaa, kan nyaattu waan ormaa, gwaadaan kan ormaa, jireenyi kan ormaa akkasi. Egaa seenaan keessan ganama barii lafaa kaate. Yoo lafaa kaatu jaartiin tambootuutti, ijoolleen qullaa yaati. Yaa Rabbii koo jette seenan. Yaa Rabbi anis qullaan deemaa. Yaa Rabbi anis tamboon tuutaa. Kana gaaffiin koo yeroo lafaa ka'u. Achiin jireenyiin biyyatti dabarse sun biyya ormaatti reenatti dhufte. Maaltu sitti dhufe yaa seenaa yoo jettan haramaa haramuu, oddoo qonforuu, zayituunii qonforuu, haramuu buqqisuu, ol baasuu, gabbuusuu jireenyi ishuma biyyaa sana taate. Ishuma ani dirijjiitii yookaan warshaa keessatti jibbee dhufe sanatu na faana dhufe. Hayi lammii koo, hayi saba koo, otoon isin biratti dirijjiita koo dalagee hojjedhee jiraadhee kuni qixxeen narra hin ga'u miti jedheen gaaffii of gaafadhe. Gaafan biyyaa bahu sammuu koo hin amansiifne. Sammuu koo ani haala gaariidhaan bashannanee jiraadhee biyya ormaa keessatti akkan barbaadetti bahee galee jedhee sammuu koo amansiisee gara biyya ormaa deeme. Garuu jireenyi biyya ormaatti dabarse jireenya biyyaa natti caalte. Egaa
waan haati ormaa biyyi ormaa afaan ormaa gwaadaan ormaa jireenyi biyya ormaa madadaan walumaa galatti hundi isaanii natti cimaniif gara biyya koo deebi'uun yaalii gaggeesse. Maaliif jettu guyyaa sanbataa haramaa harame guyyaa dilbataa ታይጪ ሲንንጁ ውጭ ሀገር ናት ልጄ ዱባይ ደስ የሚል ከተማ ውስጥ ነው የምትኖረው ልጄ ገንዘብ እንደፈለገች ነው የምትልክልኝ እውነትሽን ነው ቆይ ላሳይ የልባኖስ ከሰት ከና ልጅሽ ዋንቴ ገረብየ ኮ ዴቢኡና ወየ ጀዴ ሰሙ ኮ አማንሲስ ገረብየ ኮ ዴቢ ጋፈን ብየ ኮ ዴቢኡ ናሞኒ ማልጆ ጀቻ ናሞታ ጀቻ ናማ ብየኬ እንደንደመቱ egaaka biyya nagaadha dhuftee bakka gaariidha dhuftee asitti nufaana dirijjiitii hojjatti nufaana kana taati nufaana akkas taati siin jedhu namni biyya kee dubbii namaa dhageessa taanaan kufaatiidha malee ka'umsi hin jiru. Egaaka obboloota koo qaaliif gaarii biyyi ormaa dugdaaf garaadha. Biyya kee keessattis wantoota sitti ciman baay'eetu jira. Wantoota sitti ciman sana garuu irraa yoo sammuu kee amansiifte bakka yaadde gahuu ni dandeessa. Kanaaf seenan keessan dandamachuu afaan biyya shee afaan saba biyya shee dandamachuu dadhabdee gara biyya ormaatti deebite. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas biyyuma ormaa keessan jira. Guyyaa tokkommoo seenan biyya keessa jiru kana ka biyya Libaanos bu'aa bayii hedduu dabarsee waggaa takkitti dalagee sana keessatti gadi bahee akkuma biyya koo keessatti waan biyya koo keessatti hin hojjanne hojjadhee meedarra hoolee zayituunii koree waa baay'ee dabarsee kana manna gara biyya kootti deebi'ee biyya koo keessatti warshaa koo sanatti deebi'ee yoon hojjedhe yoo jedhee biyya sanatti deebi'ee yoo biyya sanatti biyya kootti deebi'u immoo afaan namaa dadhabee ammas gara biyya ormaatti deebi'e. Egaa ka obboloota koo qaaliif gaarii wanti isin asirraa hubachuu qabdan biyyi ormaa yoo dhaqxan dhaquun gaariidha ni hojjetta ni argatta Waaqayyoon bakka nagaa bakka gaarii yoo si dhaqqabsiise. Garuu biyya ormaa dhaquudhaan dura maal gochuutu nurraa eegama yoo jettan sammuu keessan amansiisu sammuu keessan gaaffii gaafachuu sammuu keessaniin eessan naqaa jira jettanii gaafachuu kana taanaan wanti hundinuu ni danda'ama. Haati ormaa biyyi ormaa kanuma ormaati. Kanaaf jiruuf jireenya biyya ormaa dandamachuuf immoo bu'aa bayii jiru hunda sammuu kee dubbisuu qabda. Gaafa paaspoora kee baafattu sammuu keetiin wal haasofsiisi. Dhaamsi seenaa kanuma seenaa afimmoo irra deebiidhaan guyyaa biraa isinitti himaa waan na dhaggeeffattaniif oola bulaa deebana isiniin jaalladha isiniin kabaja. Seenaa keessan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Bye bye.